Soin ewan kamnu walitti qabnee si baasna rakkoon qabu. Yaa خلاص اديتك قرأت من الفاد ان شاء الله. هلو دينين قد بنان دنيا ما لباسا نما ربي فكني ساتو براسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفجالات وانتو تفردفتو تساعدو شو جرجرتو كمينة قافية كيساني النجا زور الحمد لله. الرأي ريات يتكن برانكي قولوا فديما إن شاء الله فيديو قباب دو قبدسني لو كيتن زورا ريات يتكن برانكي قوزيتي يادو تجرا مالك نانجتم بيكو اسم بكرة دجاج جرتي ريفي تبلبليتين جدي بيا على ديمو هيدا جديني تبلبليت ورجع جورنا ده في ده بينانجتي أما تكو ساعتين وديمي تبلبلي إن شاء الله تكابا مجوجوني هيدا ممان نانجت نيرفتي مو نيكوس نانجتي مو مالك نانجت وجمال لنا سودان أول مرة يعني التنهي من الوجاربي بعدين كاست نرد شوفتي وجر جرتنا فكاري بالبلد تيامي تتعاني بالبلاني صاروا بالبلان بيتو نرد شوفتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم سامو؟ نظامي. ستكان. يا الحمد لله ما لسه. بالبلا ما أنا مرت شفت بالبلا ولا تمو؟ أنا بس. صح أنا ما دولت. حاجة ما في نمبيني. نمبيني أي أن سعد ولا بر أنا سبلبل ولا تشوف تركه. إيه تقول لك قصة يسافر دريارة. نمرة هودي. ما لنا قاني كساكن أنا دولت. إيه نقول مرة بره هندي بني ما نتجمع. ما أنا رمتي. لا ما هي رمامو. دوبا هو كأجمع على تاودي رمالي دوبا. إيه رماني كوف على تانيري. لا كساكن على جروبر دي ربيت جاي شافت. إيه دوغا كيتي بري ما جري كريتي مدلم بيكو. ما تاتنا قامي. إيه نقول ما ما لري. إن قال لي بيتا جماعة منتي. ركو مال. ركو نموذج. ركو مال أو سبيلنا. ركو أنت ما بيجيس جرت. What to do it? لكن بوما تدو عمي تمانا ما تنبيني تجرا ماس. ما لي بكره. وانا كسيمي تبري أودو معاني ديمو في جرا منا أسجرا جري قافل جرو. أيه. بس تفتيش رجعني تفتيش ممال جامسة. أيه بو. بس شماني. دبادو كمان تاتشلا سكابدي. ناك أبدي بر ما جاك دبادو أنا ينادي بادرا حالها ما كيس جرا بيت أميرا كيس قالي جرا. ترى مالجت. والله. إيه بني. إيه سات سكابدي بو. أبو. أسمع قلا جرو كرامتنا كذا. مالتي كسامة لما نباتو. ساعتي ما لما نباني بر ساعة 10 زوم 6 مثلا ساعتي 7 يعني ساعة ما تكبودا كاني ما نتديبو في دي. نمنا كمت ساعتي ملاتين أنا بام جديدا. ساعتي اللي وما نجد تري ساعتي ما لميت. ما
mana hidha jira. Maal taatee ma jallis? Hello? Sirrii kiyyanarraa fuudhani. Ay. Imbo attasira. Maal taate anu bu'aan jiruuti gaafshi rabbi jira inshallah hin galta mallaqaan hin baatanaan jedhani barofi. Amma kamutti jiru tere. La mallaqaan hin baatan. Samira. Hello? Samu? Yaa kirri fatin mallaqaan hin baatanaan jaani dubbadhu kaa. Laam shimmiira keessan seenini mallaqaan hin baatanaan jaani mallaqaan hin baarakkuun qabu. Manuma hidhaas keessa moo makiina keessa jirtare? Laa makiinaa keessan jiru manuma hidhaa jira garuu mallaqaan hin baate yoo mallaqa qabaattee naan jedhan. Mallayni rakkoon qabu meeqaan si baasan? Wallahi agasitti gara 6,700 naan jedhan. Rakkoon qabu hin baataa gaafas gaafadhume. Kalaas timira keessan galiniiti amshirii. Namni ittiin ta'an jira? Laa nam takkattuun himne yani bilbila kiyyarraa fudhataniiti yani bilbila kee malee na yani bilbila nama baay'ee sammuun qabu simarratti dawwale bilbila namarraa fuudhe. Ayyee qo'i mee abbaa himaa fa'aatti dawwala. Qo'i ka anka jedhu. Hello? Hello? Dubbadhu haa. Maal jettu? Kalaas mira keessan garin inti ati amshiri inshallah ati ni baay'oo ba'u baadhellee inshallah gara biyya galaati sitti hin dhagamin amshiri. Biyya galuu rakkoon qabu baramma mana hidhaa san keessaa ganama teessan hin beektami. Amshir kalaas inshallah ati carraadha kamaan godhan jireenya biyya namaati. Waan sin jee? Maal jetta? Bari mallaqa dhiyoon ergeeti ani dhugaa mallaqa hin qabu harkaan uummata kaa'u. Rakkoon qabu dalaydee kaffaltamee hoo si baasan rakkoon qabu. Yani 6,000 moo 7,000 naan jaan. Namumarraa sosoodhee waan qabnu walitti qabnee si baasan rakkoon qabu. Yaa. Kalaas hedduu takka galatu milfaadhu inshallah. Hello? Qo'i mee abbaa himaa fa'aa dawwale si Laa, qo'i abbaa himaanitti hin dawwalini. Maa? Biraan koone shaa. Shoo? Narratti cufte. Akkitti si hirrifattee boottu. Narratti cufte. Wallahi narratti cufte bilbila narratti cufte. Samira bilbila narratti cufte. Bilbila narratti cufte baafattee itti deebisee inshallah dhiifama gaafadha. Aartiin narratti cufatte. Ammallee itti deebisee narratti cufatte yaa Allah. Aloo? Alaa. Maal cufatte bilbila? Qalde akkanaa si dhaga'u kule. Dhiifama wallahi biraan kisi godhe. Biraanka waan akkanaatiin jiraasa? Waan akka mire? Gudii qabdaa barate kanaadha. Dhiifama na gootere? Dhiifama wallahi biraan kisi godhe hedduu takka galaltu oomiriyaa keetii qabachuuf hedduu takka itti boona. Dhiifamni wayiitu hin jiru. Lubbu dhiifama kana siin qaxxaama ammaan booda ittiin deebi'u. Akkamitti waan akkanaatiin biraanki nama gootaa boo? Kanas dhiifama. Osoo mana namaatti du'e homaan na heddu. Laa inshallah rabbi umurii si haa dheeressu. Sirifachiisani? Rifatu ta'a.
kolfa natti beeyta jeetiin shakkee bara kolfa qabachuu dadhabee hedduu takka galatoomi dhugaa rabbi. Sifata wayya erga jette bakka amma booda garuu gaafa qabamtelle sin afanu. Laalaa kalaas dhiifama amman booda waan akkanaan dalagay. Ayyee siyaa ta'u jabaa. Ayyee. Nagootee dhiifama? Sii godhee. Ayyee galatoomi. Biraan kinnaa zabbaxame. Saamira dhiifama nagootee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa aga viidiyoo biraatiin walitti deeminu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.